deebii gaafiiwwanii dhimmoota akkam barreeffama dheeraan xiinxaluunaaf eertan irratti guyyoota itti aanan isinii maxxansa. Amma barreeffama dheengaddaa kan dhimma obbolaa jidduutti lola dhaabuu sanirratti gaafilee ka'an lamaaf deebii kenna. Lola obbolaa lamaanii kana mootummaan mo'achuu hin danda'u jettee jirta. Riphee lolaan hoo ni mo'ata kan jedhuuf deebii kanaa dippiloomaatiin gameessii fi hayyuun tarsiimoo siyaasaa guddicha Henry Kissinger gabaabsee lafa kaa'ee ture. The conventional army loses if it does not win, the guerrilla wins if he does not lose jedhe. Kana jechuun waraanni idilee yookaan kan mootummaa lola riphee lolaa waliin taasifamu mo'achuu baannaan ofiif mo'ama. Riphee lolaan garuu mo'amuu jalaa of baraarraan ni mo'ata jechuudha. Kana jechuun waraanni mootummaa humnoota riphee lolaa sana daaraa bootoroo gochuun dhabamsiisuu dadhabee wal waraansi yeroo dheeraaf itti fufnaan boodarra injifannoon kanuma riphee lolaa ta'a jechuudha. Sababnis adaduma lolli dheerachaa deemuun waraana idilee tokko kasaaraa siyaasaa, diinagdee fi hamilee dhabuun dabalaa adeema. Fakkeenyaaf wal waraansi dheeratee guddina diinagdee laamshisa. Raayyaa ittisa biyyaa nuffisiisee hamilee cabsa. Ajjeechaa fi dhaan raawwatamu uummataan garaa hammeessa yookaan obsa fixachiisaa deema. Adeemsi kun immoo deeggarsa ummanni riphee lolaaf godhu guddisa. Gama biraatiin riphee lolaan humna xiqqaan waan socho'uuf gaafa barbaade tarkaanfii fudhachaa, gaafa biraa ammoo dhokochaa waan socho'uuf baasii yookaan kostii xiqqaan yeroo dheeraa bosona keessa turuu danda'a. Turmaata yeroo keessa baasii waraana mootummaa guddachaa humni isaa ammoo laaffataa deema. Laaffinni kun riphee lolaaf carraa kennuun injifatee akka bahu dandeessisa jechuudha. Dhiyeenya kana Siiriyaatti, sana dura ammoo biyyuma keenyatti bara dargii kan ta'e kanuma. Waggoota 7 darban kana keessa hoo naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti maal argaa jirra? Obbolaa wal dhaban lama abbatu araarsa. Abbaa bira dabarraan jaarsa biyyaati. Qaama sadaffaa ofitti seensuun dubbii obbolaa jidduu qilleensa seensisuudha. Ammallee waanuma qaama sadaffaa haasoftaa gaafii jedhuuf. Dhugaadha, dubbii obbolaa jidduu silaa gaaddisuma warraa fi ollaatti fixa. Wal dhabdee siyaasaa keessattis yeroo jalqabaa walitti bu'iinsi eegalu qaama sadaffaa osoo hin barbaachisin maanguddummaa dhaabbilee fi jaarsolii keessootiin furuun ni danda'ama. Garuu wal waraansa mootummaa fi riphee lolaa tokko battala jalqaba dhoo'e sanatti yoo furamuu baate akkuma yeroon dheerataa deemu haalonni walxaxoo laaftutti furuuf rakkisan gubbaan uumamaa dhufu. Fakkeenyaaf humnoonni gamaa gamanaa gocha hamaa walirratti raawwachuun gadoo gadi fagoo keessa galuun sodaa haloo wal bahuu uuma. Akkasumas uummata isaan jidduu jirurratti yakki gurguddaa waan hojjetamuuf dhimmi itti gaafatamummaa ni dhufa. Sadarkaa kanatti maanguddoon biyyaa gama lamaan walitti dhiyeessuun waliif galchuutti osoo milkaa'ee waliigaltee sana raawwachiisuuf humna yookaan levereejii hin qabaatan. Lamaan keessaa tokko yookaan garri lachuun qabxii waliigaltee yoo gane abaaruu fi uummatatti saaxiluu bira dabareen adabuu hin danda'an. Irra caalatti ammoo yaaliin gara jalqabaa yeroo lolli eegaletti araaraan fixuuf godhamu yommuu fashalaa'u walganuu fi walamantaa dhabuun hidda gadi fageeffata. Sadarkaa kanatti walitti araarsuu dhiisii mariifuu walitti fiduuf qaama sadaffaa barbaachisa. Gaafa walitti dhufanis gamni lachuu ejjennoo laaffisanii yookaan komproomiis akka waliif galaniif erga walii galanis osoo wal hin ganin hojitti akka hiikaniif qaama sadaffaa feesisa. Qaamni sadaffaan sunuu kan gama lachuu irratti dhiibbaa taasisuu fi humnaa fi fedhii wayyabaa qabu ta'uun dirqama. Sadarkaa wal waraansi Oromiyaa keessaa amma irra gaheen jaarsolii biyyaa dhiisii qaama sadaffaa humna guddaa qabuunoo araarsuu fi waliigaltee irra gaamee hojitti hiikanii nagaa waaraa buusuuf carraan jiru hedduu dhiphaadha. Yaaliiwwan hanga ammaa araara buusuuf godhaman milkaa'uu dhabuunii fi akkaataan itti goolaban rakkoo wal amantaa hamaa tarst defisit waan uumeef. Kan bara wayyaanee yoo dhiifneeyyuu erguma Abiyyi aangotti dhufee wal dhabdee ABO waboo fi mootummaa nagaan furuuf yaaliiwwan hedduutu taasifame. Mee muraasuma isaanii tuttuquun akkaataa itti goolabaman haa ilaallu. Tokko, bara 2018 akkuma jijjiiramni dhufee yaaliin araara buusuun ABO biyyatti galchuu taasifame. Bara sana ABO'n qaama sadaffaa gaafatus ana dabalatee namni hedduun obbolaan keenya aangoo qabatanii waan jiraniif qaama sadaffaa maal barbaanna jechuun dhiibbaa gooneen hooggansi ABO biyyatti galee waraana irra jireessaas karaa nagaan galche. Garuu osoo oolee hin buliin walganuu fi wal abaaruun jabaate. Qaamni sadaffaa waliigaltee sana jidduu taa'e waan hin turreef dhugaan garam akka jirtu muruu fi gara kamirrattuu dhiibbaa gochuun hojitti akka hiikan dirqisiisuun hin danda'amne. Kanarraa kan ka'e atakaroo walganuun dhalchitee waraanni hin galin bosonatti hafe. Kan galee tures dallanee deemee itti makame. 2. Bara 2019 gumiin abbootii gadaa dubbii ofitti fudhatee araarsuuf yaalee godhe. Hooggansi mootummaa fi ABO warwaannaa dhiibbaa jaarsotaa fi uummataa walii galanis hojitti hiikuun rakkisaa ture. Abbootii gadaa waliin ta'u waraana hamma tokko deemnee galchuu dandeenyus
kun bosonumatti hafe. Warruma gales mootummaan akkaataa waliigalteetiin akka kunuunsu gochuuf dhiibbaa gochuu wanti dandeessu hin turre. Waraanni galee suni gariin ni ajjeefame, hedduun ni hidhame, kun ammoo badee bosonatti deebi'e. Sana booda wal waraansi babal'ataa yennaa deemu yaaliin maanguddoonni gama lamaan walitti fiduuf ta'e san gurra dhabe. Qaamni sadaffaa humna qabu jiraachuun haal duree irraa hin socho'amne ta'uun ifa ta'e. Mootummaanis rincicaan taatus fudhate. 3. bara 2022 hamma 23 qaamonni sadaffaa yaalii araaraa jalqabuun gama lamaan yeroo lamaaf biyya Taanzaaniyaatti walitti fiduu danda'an. Mariin dhumarratti godhame waliigaltee malee dhumuu qofa osoo hin taane tarkaanfiilee sana booda fudhataman carraa marsaa biraatiif gufuu guddaa uuman. Keessattuu hooggansi waboo marii araaraaf bosonaa bahee nagaan akka deebi'uuf mootummaan qaamota sadaffaatiin waadaa gale haaluun gala dhoowwuuf yaale. Kun ammoo waboo biratti qofa osoo hin taane qaamota araarsuuf yaalaa turan birattuu jiidha uume. Wal amantaan daran akka dhabamu godhe. Mariin Taanzaaniyaa gufachuu booda mootummaan tooftaa ajoota waraana bilisummaa Oromoo kophaa kophatti sossobuun galchee riphee lolaa haphisee mo'achuutti seene. Waldhibdeen hooggansa waraana bilisummaa Oromoo jidduu tures waan gargaareef godinoota garagaraatti waraana hedduu nagaan galchuuf milkaa'e. Garuu milkiin tuni hedduu hin turre. Waraana galu sanaaf waadaan galame oolee osoo hin bulin cabuu eegale. Ajajoota muraasaaf taayitaan kennamus waraanni irra jireessi gariin ni hidhame. Kun mallaqa xinnaa harka kaayuun geggeeffame. Kan qe'ee gale takkaa waan jiraatuun dhabee yookaan hidhaa fi ajjechaa kaabinee dheefa bosonatti deebi'e. Kaan ammoo biyyoota Arabaatti godaane. Kan dura bosonatti hafe waan jara gale sana muudate arguun hidhannoo fi murannoo isaa jabeeffate. Yaalii wal waraansa Oromiyaa keessa hanqisuu fi boodas araaraan furuuf godhame keessatti tarkaanfilee wal amantaa miidhan hedduun jiraatanis muraasa qofaan akka fakkeenyaaf nu fayyaduuf armaan olitti tarreesse. Qabxiin ani ibsuu fedhe sadarkaa amma irra jirrutti jaarsa biyyaan dhiisii humna guddaa akka Ameerikaatiinuu araara buusuu yoo dandeenye carraa guddaadha. Jarri riphee lolaa jiileera. Qaamni sadaffaa shakkirraa kan ka'e abdiin haphateera. Dabalataanis mootummaan laaffachaa deemuunii fi diinonni waraanaan baay'achuun gufuu biraati. Gama tokkoon mootummaan laafinarraa kan ka'e araaramuu yookaan negotiating from point of weakness hin barbaadu. Gama biraan laafachuu fi gama maraan muddamuu fi dhifamuu mootummaa arguun riphee lolaan carraa mo'achuu akka qabu hamilchiiseera. Ani ammas taanaan wal waraansi kan Oromiyaa qofa osoo hin taane kan Amaaraa fi walgaarreffannaan Tigraay karaa marii fi araaraan akka furamuun hawwa. Garuu hawwii koo waan tokko ta'ee osoo jiruu qabatamni yookaan riyaalitiin hojiirra oolmaa waan biraati. Amma booda dubbiin araaraan dhumachuu kan dandeessu haalli mootummaan amma keessa jiru yookaan risiting status quo yoo jijjiirameedha. Barruu kana kan barreesse xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad, sagaleen kan jijjiiran Siraaj Sabaati.